namoota invite gootanii haala kamiin nu herregaa kan jedhamu yeroo garagaraatti gaaffii garagaraa kaastu. waan hunda dura seera invitation sanaan sin hubachiisuu barbaada. jalqaba irratti invite new users you will get coins jedha. nama haaraa invite gootanii coinii argattu jedha. barreeffama itti kana irratti immoo get rewards every week for successful invitations. torbeedhaan namoota invite gootanii badhaasa argattu kan jedhudha. kan iddoo kana jiru xiqqoo garsiiktanii event countdown kan jedhu jira. kuni torbeedhaan jechuudha kan inni gadhiifamu. badhaasni bakka kanatti namoota nama affeeraniif qophaa'u torban tokko keessatti kaffalamaa jechuudha. innis gaafa dilbataa torbeen tokko xumurame wiixata irraa eegalee hanga dilbataatti guyyaa torbaaf tura jechuudha. guyyaa torba kana keessatti yuuzeroota hedduu affeeruu dandeessu. yuuzeroonni affeeraman kun yoo sirriitti kan hojjetan ta'e eventii bakka kanaa lakkaa'u kanatti dabalamtanii riwaardii keessan argattu jechuudha. so guyyaa torbarraa lakkaa'ee amma guyyaa 5f sa'aatii 7 daqiiqaa 23 irra jira jechuudha. ganaa amma guyyaan kun xumuramutti fuuldurattaan guyyaa 5 qabaa jechuudha. guyyaa 5tti namoota affeeree badhaasa bakka kana kaawwame keessatti hirmaachuu ni danda'a jechuudha. gara gaditti siqtanii participation step kan jedhu kana jalatti tokkoffaa nama affeeruu qabdu. namni sin affeertan lammaffaa irratti recharge godhee geemii taphachuu qaba. sadaffaa irratti pooyintoota keessan argattu jechuudha. so akka seera platformii kana irratti invitationii kana guutuu argachuuf namni sin affeertan coinii recharge godhee geemii taphatee hanga guyyaa 7tti seerota jira yoo raawwate badhaasa amma jedhamu kana keessatti hirmaachuu dandeessu jechuudha. yoo kana hin goone ta'e immoo akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa ture guyyaa 7 keessatti sa'aatii 20f ruumii qofarra kan hojjetu yoo ta'e isin $1 walakkaa argattu jechuudha. invite now kan jettu kana tuqxanii yoo barbaadan koppii gootanii namichaaf erguu dandeessu. yoo barbaadan immoo karaa WhatsApp fi Facebook namichaaf erguu dandeessu jechuudha. warri liinkii keenya eessaa argannaa jettanii gara gadiitti dabarree price pool kan jedhu kana arginaa jechuudha. price pool kana jalatti guyyaan jalqaba irratti hanga guyyaa 7tti lakkaa'aa jenne guyyaa 7 eegalee gara gadiitti lakkaa'aa jiru kun price pool amma kanaa qaba jechuudha. yookiin miliyoona 20 jechuudha kan torbee kana keessa inviteerootaaf gadhiifamee jiru. torbee kana keessa miliyoona 20 kanarratti namoonni addunyaa kanarra guutuu jiran hirmaatanii bakka kana argatu jechuudha. amma kunoo laayinii kanarratti miliyoona 5, miliyoona 10, miliyoona 20, miliyoona 40, miliyoona 80, miliyoona 100, miliyoona 50 jechuudha. amma hanga miliyoona 20tti qoodameera jechuudha. kanaaf miliyoona 20 irraa hanga miliyoona 150 jechuudha. akka waliigalaatti namni tokko yeroo haaraa ta'ee dhufu aappii kanatti yeroo seenu hanga torbee tokkotti 35 kan inni hojjetu diamond jechuu kiyya yookiin ammoo $3 walakkaa hojjetaa jechuudha. nama biraan namni kun yoo invite godhus yookiin yeroo affeerus namichi torbee keessatti 35 yeroo hojjetatu namicha isa invite godheefis 35 tu herregamaa jechuudha. haa ta'u malee garuu as keessatti seerri aappii kana addadha kan isin jedheef yeroo garagaraatti irra deddeebi'ee dubbadheera 20 jechuudha. 20 diamond 20 yookiin $2 kan ta'u namni sin affeertan kun geemii taphachuu qaba. akkasumallee recharge gochuu qaba. by the way yoo recharge godhe yookiin yoo coinii argate malee geemii kana taphachuu hin danda'u jechuudha. yookiin ammoo levelii 3 ol yoo gale malee namni kamuu geemii taphachuu hin danda'u. kana kan godhu yoo ta'e namni sin affeertan diamond 20 sun sin gadhiifama yookiin ammoo $2 argattu jechuudha. namichi kun kana hin godhu yoo ta'e ammoo namni tokko erga isin affeertanii guyyaa affeeramerraa eegalee hanga guyyaa 7ffaa isaatti sa'aatii 20f yoo hojjete $1 walakkaa yookiin diamond 15,000 argattu jechuudha. kun dhaabbataadha. inni xiqqaan kan inni herregu jalqabu immoo sa'aatii 3 irraati jechuudha. namni tokko har'a seenee sa'aatii 3f yoo irra ture chaatii irra jechuudha. yoo irra ture isiniif diamond sanarraa 4,000, 2,000, 3,000, 1,000, 5,000 jedhee herreguu danda'a. minimum 4,000 irraati kan inni achirra eeree jiru. garuu inni kun tootaalii kan isa geemiin taphatamee argamus kan isa taaskiin hojjetamee argamus bakka tokkottidha jechuudha. kanaafu yeroo invite isiniif kaffalu yeroo tokko isinitti hin beekamu jechuudha. akkaataa kamiin akka inni irratti isinii dabale iyyuu hin beektan. otoo isin hin beekin isiniif gala jechuudha. inni tokko akkasii kan biraan ammoo torbeetti bakka tokkotti kan isiniif kaffalamu jira jechuudha. kanaaf yeroo baay'ee isin namoonni baay'een invitationiin kunaaf kaffalamaan jiru kan jettan bakka dhaqxanii cheeggootan isitti agarsiisa jechuudha. as keessatti yeroo baay'ee akkuma nama dubbadhe torbeen tokko gaafa xumuramu bakka tokkotti namichi isin galchitan torbee tokko yoo fixu
nama 2 3 4 ta'uu danda'a bakka tokkotti isiniif kaffalama jechuudha. Bakka sana amma kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Hosti kan jettu kana erga tuqxanii irra keessa giraafii kan fakkaatu kana tuqxu jechuudha. Bakka kanatti sheeriin isin ga'u iddoo kana jira jechuudha. Irra keessatti riiwaardiin jira, charmiin jira, giiftiin jira, riichiin jira. Kana hundumaa keessaa isiniif kennaa jechuudha. Bakka kanatti wantoota arfan kana keessaa aktivitii isin hirmaattan bakka kanatti namoota as keessa jiran waliin isiniif qoodama jechuudha. Fakkeenyaaf riiwaardii irratti namni tokkoffaa ta'e kun miliyoona 39,500 597,654 hanga kana torbee tokko keessatti tiraanzakshinii raawwateera jechuudha. Hanga kana argamsiiseera. Riiwaardiin inni argate namichi kun pilaatfoormii kanarraa 300 yookiin $30 jechuudha. Lammaffaan miliyoona 27 dha. Sadaffaan miliyoona 13 dha jechuudha. Akkuma akka sadarkaa isaaniitti argataniiru jechuudha. Lammaffaan 200,000 sadaffaan immoo 100,000 argateera jechuudha. Charmii jalatti immoo kan biraadha jechuudha. Ishee kanatu tokkoffaarra jira. Lammaffaan abbaa miliyoona 14 kana, sadaffaan immoo lammaffaaf sadaffaan baay'ee walitti dhiyaatu miliyoona 14 qabu jechuudha. Giiftii irrattis kanuma jalqabarra miliyoona 20 irra turte sanatu qabatee jira. Sadarkaa lammaffaarra sadaffaarra warri jiran isaanuma jechuudha. Riich irratti immoo nama isa jalqabaa sanaa jechuudha. Sa riiwaardii jalatti riiwaardii fudhatetu riichiinsaa miliyoona 42 dha jechuudha. Asitti inni lammaffaa miliyoona 28, inni sadaffaan immoo miliyoona 25 dha jechuudha. Haala kanaan namoota akkasii faana kan nuti dorgomnu jechuudha. Baay'ee sumarraan kan hubachuu qabdani. Sadarkaawwan kun marti kan ba'an egaa waan sadii irratti hundaa'aniiti. Innis giiftarii, eejensii fi geemii irrattidha jechuudha kan isaan hundaa'ani. So namni bakka kanatti sadarkaa tokkoffaarra jira jenne miliyoona 39,300 riiwaardii argate kun giifteradha jechuudha. Akka giifterattidha. King agency irratti ammoo nama kan biraadha jechuudha. Game king kan ta'e ammoo torbee kana keessa king keng kan jettu kana jechuudha. Gara keenyatti deebinee yoo ilaallu ammoo kan keessan argachuudhaaf maal gootu riiwaardii kan jettu kana jala dhuftu as keessa argattu jechuudha. By the way kunoo namichi keessan as kana jira. Gara 49,000 argateera. Akka kanatti cheekii gochuu qabdu jechuudha. Kan hunda keessanii haala kanaan cheekii godhachuu dandeessu jechuudha. Asumarraan gara xumuraatti wanti isinitti himuu barbaadu wantoota nama charm reach maal jedhe kana viidiyoo darbe keessatti of course hojjedheera. Namoonni isiniif hin hubatamne yoo jiraate maybe mi kan jettu kana tuqxu sana booda level kan jettu kana tuqxu level kan jettu kana erga tuqxanii reach fi charm argattu jechuudha bakka kanatti. Charm levelin yoo namni biraan isinitti ergisiniif guddata, reach levelin immoo yoo isin nama biraatti ergitan isiniif guddata jechuudha. So bakka malaalaa turretti hamma isin namatti ergaa turtanii fi hamma isin namarraa fudhachaa turtanitu sadarkaa isiniif kennaa jechuudha. So badhaasni yookiin riiwaardiin isin argattan invitation qofa osoo hin taane geemii yeroo taphattan, yeroo giiftii namarraa fudhattan, akkasumas yeroo namaaf giiftii kennitan. Additionally agencyidhaan ammoo jabaattanii hojjettanii hostoota baay'eef jalatti qabachaa, sab ejentii baay'eef jalatti qabachaa yoo deemtan argachuu dandeessu isin jechuun barbaada. Viidiyoon kun gabaabinaan waa'ee invitation ilaalchisee gaaffii warra isinitti ta'eefidha jechuudha. Seera sarraa kaasee bakka kamitti akka isiniif herregu kan isinitti agarsiisedha jedhee abdiin qaba. Warran gammaatti hojii kanatti hin hirmaatin linkii description kana jala jiruun gara Google Play Store keessan deemtanii download gootanii akkaawuntii keessan banattanii ID bakka kanatti argitanii namoo beekamos kan jettu irratti guuttanii ashaaraa fuula keessanii kennitanii akkaawuntii keessan verify gootanii nu waliin hojjechuu dandeessu isin jechuun barbaada. Akkasumallee chaanalii kana subscribe, like gochuun dagatina. Viidiyoo ta'an hanga walitti deebinutti nagaan tura.